namoonni baay'ee maaxaarraan kun eega wadda diqqoo sanniin nuu biti namoonni naan jettan akkasumallee mootuu TV garagaraa Arabiyaan Majalisii waa'ee duna gaafataa jirtan ani geessuu hin danda'u malee waan kamuu waan xiraatti qabuu fi waan oriijinaala ta'e isiniif bita garuu geessuu hin danda'u ani geesse namni biraa maatiin dhufee geesse tokkoma jechuudha isaanii maatiillee gizee dhufee kontiraata kafalee dhufee fudhata anillee gizee geesse makiinaa addatti kontiraata qabadhee deema jechuudha kanaaf tokko ani waan biraatti osoo hin ta'in mana keessa biizii waan ta'eef geessuu hin danda'u kana malee waan bareedaa ta'e isinii bita televezyiinni kun televezyiina inchii 32ti yeroo televezyiina bitattan televezyiinni akkuma akka duraatirraa akka yeroo tokko irratti irra maashaallah qannasee jira garuu waa hedduu jira jechuudha televezyiina gizee bittan iskiriiniin isaa dabilii ka ta'eef kan taane jira gatii isaa ka gadi buusuuf ka ol buusu tokko keessaa iskiriiniin isaa dabilii yoo ta'uu baate akkasumas sagalee yeroo tokko takka yoo hubattan ta'e sagaleen televezyiinii guddaa ta'e sagaleen isaa diqqaa ka ta'u yoo dabilii hin ta'in jechuudha sagaleelleen dabilii ta'uu qaba akkasumallee sokkeettiin isaa abbaa sadii ta'uu qaba kana yoo irraa hir'ate televezyiinii ni hir'ata jechuudha akkasumas biraandiin biyya alaa kan biyya keenya keessa jiru ni jira gatiin isaa iddoo ol ka'aadha garummootu inni meeshaa bareeda ta'e waastinnaa hin qabu jechuudha akkasumas yeroo tablaasha yeroo takka hojjechiisuuf ni rakkisa namni hojjetu jira garuu akka kaanii san namni bakka maratti hojjetu hin jiru jechuudha hundaafuu turtiin keessan namni naa ta'u laayikii godha hanga dhumaan hojii tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirra jirtu warroota kee jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan nagaa isiniin jedha warroonni biyya alaa jirtanis warroonni biyya keessa jirtanis hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kiyyaa akka onoonni irraa madda isin akka qabu isiniin jedha. Egaa itti aansuun haasawa hin dheeressu kallattii mangara viidiyootti deemu. Warroonni immoo as dhiyeenya kana maatii simboo ta'uudhaan viidiyoo isii daawwachuudhaan laayikii godhaa jirtan akkasumas namoonni tokko jirtan hiriyoota keessanii sheerii namoonni godhaa jirtan hedduu kanaaf galatamu ulfaadhaa isin jaaladhaa isin kabajaa isiniin jedha. Egaa mootu osoo subscribe godhin namni ilaalaa jiru immoo kun amma tanatti mul'ata jechuudha viidiyoo kana jalatti subscribe goone garuu viidiyoo keenya ilaala. Takka isin irraa irratti subscribe godhaa isiniin jedha hundaafuu isinitti subscribe illee like illee share illee kagoota yoo isinitti toledha yoo isinitti toleen amshii rakkoon qabu isin jedha. Egaa kallattii mangara viidiyootti deemna har'a meeshaan hin qabadee dhufe meeshaa xiqqaadha garuu hagni sun meeshaa bareedaa fi meeshaa iddoo takka isin barbaachisuudha kanaaf achi keessatti waan takka isinitti haasa'a turtiin keessan hanga dhumaatti na waliin haa ta'u kara viidiyootti deemna. Egaa hordoftoota kiyya kallattii mangara viidiyootti yoo deeme wanni kanarraa jalqaba maaxaarraa kanarraa jalqaba maaxaarraan kun abbaa leetira 16tu jira abbaa leetira 22tu jira akka 26tu jira hundaafuu akka 28 biteef jabaa waan naan jetteef jecha garaagarummaa maaxaarraa kanaaf maaxaarraan keetii maali naan jettee jirti namoonni baay'ee na gaafatan yeroo baay'ee yeroo ibsu wanna kanaan uumana ni qaba wanni kun bareeda jedhee kan isinii ibsuuf waan bareeda waan irra caalaa ta'e isinii bituuf namoonni waan akkasii dhageeffatu hin barbaanne bakka san irra dabarsaa deefamu hojii isiniin jedhaan immoo hojii kiyya waan ta'eef ibsuun kiyya dirqama. Egaa maaxaarraa kana garaagarummaa isaa wanti isa gargar godhee kiyya ifaan hojjetu kuni garuu ifaan hin hojjetu akkanumatti hojjeta jechuudha kunoo qaamni isaa kana fakkaata dheengadda bitee ture viidiyoo dheengaddatti irratti argitee na jajje garuu akkamitti akkas ta'uu danda'a sun waan akkanaa kanneen hin qabu maateriyaalii isaa hin qabu nan jette wal keessa kakkaameeti ashagamee keessa jira jechuudha kuni ka bishaan qulqulleessu kunoo qaamni isaa walitti dacha'e akkana garuu akkanatti deemuu waan dandeenyeef yaamii akkana deemuu hin danda'u hin caba jechuudha wal keessa dacha'e egaa mana gaan salphaadha jechuudha addaan babaasaniitu muulii irratti kaa'uudha. Wanna hedduu akka salphaa ta'e leetira 28 qarshii 5,000 biteef jira kunoo qaamuma isaa addaan babaastee ol keessa taa'ee dhufa yoo mana gaan akkanatti garuu murteessaa waan isarra kaa'atan qopheeffachuu qabdan wombara wayii jechuudha. Egaa isa qarshii 5,000 bite isaanii giloobaalii akkuma hundi keessan beektan maashaallah tabaarakalla halluu aditti qarshii 5,000 biteef jira man qorqoraatan qarshii 1,500 isii bareeda maxbashaa kana guddaa fi isatti aanu naan jette kuni guddaadha maxbashaawwan zarii kana keessa ka tokkoffaa isa kana qarshii 2,000 biteef jira kunoo kana fakkaata ka isatti aanee jiru immoo qarshii 1,800 biteef jira maashaallah maxbashaawwan tun baay'ee takka bareeda bitadhaa isiniin jedha. Egaa itti aansee mootu saarbisii tana hedduu takka jajjabina qabdi kaawwanirra jajjabina qabdi garuu saayiziin isii xiqqaadha qarshii 750 biteef jira. Itti aansee suufraa warqaammaa kama ani yeroo kamuu bitu kunoo isa kana biteef jira kun dachaan lafa taa'ee bal'aadha qarshii 3,200 bite feermuuzii kana feermuuzii warqaammaa qarshii 5,000 saarbisiin tun isii tokkoffaati qarshii 4,000 biteef jira hordoftoota kiyya. Itti aansee eelee daabboo kana abbaa sadii yeroo jalqabaatiif viidiyoo isin waraabe garuu viidiyoon baay'een eelee daabboo sanillee baay'ee bite viidiyoon waraabne malee jira. Yeroo jalqaba bitu san nama lamaaf kabite abbaa saanii lamaati abbaan saanii lamaa sun dhabamee jira jechuudha. Inni kuni maashaallah tabaarakallah gatii isaatti xiqqoo ol ka'a malee kunu mastaawutiin akka hin cabne onni gubbarratti guban jechuudha gommaa isaa san qabanaan isaa illee maashaallah kaan irra jajjabina qaba. Itti aansee mootu kunu
paatiraa sadii qaba jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kunoo daabboo gisee takkitti maan itti lokkosuu hin barbaanne ta'e kunoo asitti qannastanii suutaan akka bilchaatoo barbaadan qannasan qaba kan itti dabalan qaba bakki ibsitan kunoo kana jira jechuudha. Inni kun yeroo suuta akka inni bilchaatu barbaadanidha. Maashaallah tabaarakallaa isa bareedaadha. Eelee daabboo paatiraa sadii qabu kana keessa kamtu bareeda kan hojjettan tokkoffaa maaraadoon bareeda itti aansee mootu maaraadoo fi iikoosam tokko inni sadaffaa biraayit jechuudha. Biraayit illee bareeduma ta'e garuu kanneen itti aaneeti. Maaraadoo iikoosamii fi biraayitiin sanyii tokko ta'e biraayitiin garuu kan irra diqqoo gatiin isallee gabbu'aadha diqqoo qulqullinni isallee kan irra gabbu'aadha. Paatiraan sadiinuu maashaallah kunoo wal fakkaataadha. Tanaan dura viidiyoo isin waraabee jira. Paatiraan oriijinaala lamas ta'uu sadiis ta'uu aynaa tokko ta'uu qaba. Yookaan gurraacha yookaan adii isiniin jedhee jira. Hundaafuu eeleen tun iikoosam isa tokkoffaa fi isa bareedaa ta'e paatiraa sadii qaba. Qarshii 3,500 bitame. Maaraadolleen akkasuma biraayitii yoo barbaadan immoo qulqullinni isaa diqqoo kanarra gadi bu'a. Qarshii 12,000 jechuudha. Biraayitii yoo barbaadan hundaafuu anka bareeda itti fudhadhee jira. Ka duraan bitu sunis bareeda garuu hin jiru amma ka paatiraa lamaa sun jechuudha. Viidiyoo baay'ee ijoollee baay'eef nama lama meeqa qofaaf ka paatiraa lama san bitee agasiyaas viidiyoo nooraabiin malee sababa distii seeraamikii sanii ijoollee baay'ee ka biteen anuu qarshii 12,000 jedheen itti riikardii godhee garuu isa kanniin biteef jechuudha. Maaliif inni dhabamee jira isa bareedaadha. Iikoosamii gabaa irratti illee gaafatuu dandeettan namoonni biyya keessa jirtan. Iikoosam uummata akka inni hin qabu jechuudha. Maashaallah gatii isaatti kaan irra diqqoo ol ka'a malee eelummaan isallee baay'ee bareeda. Wanni illee qaba qannastanii itti dabalatanii jechuudha. Egaa karaa televezyiiniitti deemna. Televezyiinni kun inchi 32 kunoo lutti isaatii fi onni isaa as keessa jira. Riisitiin isallee as keessa jira. Maashaallah televezyiina gizee bittan wallaahi waa baay'ee arga jechuudha. Gizee viidiyoo TV kana yeroo jalqabaatiif bite waan ta'eef waa hedduu jira. Televezyiina wannuma diqqoo ofirraa yoo dhabe gatii isaa gadi qannasu jira. Haka qarshii 9,000 jira inchiin 32 isinii galee maaliif ree qulqullinni isaa wannuma tokko sagaleen isaa kun an fakkeenyaaf keessa isaa yoo gulaaltan televezyiinii jidduu jirti koonfartii isaatiif jecha akka inni hin cabneef jecha kun wanni akka fiinyaa kanaan zuuraa isaa maranii jiru. Maashaallah tabaarakallaa kana fakkaata dabil iskiriinidha. Kunoo abbaa sookeettii sadihiiti osoo gubateeyyuu sookeettii keessa santu gubata malee indayoonni isaan gubatu iskiriinii isaan gubatu jechuudha. Kun ka argitan kun hundi seeftii isaatiif itti maran jechuudha. Jidduu isaatiin mootu isatu jira. Egaa televezyiina gizee bittanii yoo dabil iskiriin ta'uu baate sagaleen isallee dabil iskiriin ta'uu qaba. Wanni maarkii garagaraatu jira ka gatiin hedduu akka gadi bu'u jechuudha. Hordoftoota kiyya kanaaf of eeggannoo godha. Qofatoo isin ibse goolii makana ta'ee yookaan iskiriin isaa dabilii ta'uu baate yookaan sagaleen isaa dabilii ta'uu baate abbaa sookeettii lama ta'e haga qarshii 9,000tu jira. Wanna diqqoon irraa gatiin isaa ni bu'a jechuudha. Hundaafuu waan bareedaa bitadhaa isin jechuu barbaadeeti. Viidiyoo kana immoo laayikii godha. Viidiyoo itti aanu inshallah isiniif dabarsaa meeshaa baay'eetu jira diqqoo bisii ta'etu malee akkuma dura duuba isin jirtaniin isinii gadhiisa. Inshallah yoo rabbi jedhee kanaaf hundi keessanii laayik sheer gochuun dagatina. Namoonni meeshaa barbaadan immoo lakkoofsa yuutuubii keessa akka dabalaatti isinii kaayaa achirraan karaa waasaatti na dubbisa. Guyyaa gaarii qabaadhaa. Ciao ciao.